Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarse kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise bilisummaaf kufe walabummaaf kufe mirga isaa agarsiise. Gootawwan Oromoo kakkalee mooqiltuu kakka Haacaaluudhaa hedduu himeenfituu ifni bilisummaa laliseetii mayre laliseetii tolee mul'ate daraa. Haacaaluun uummata Oromootiif waa mara waan ta'e Haacaaluurraa wanta hin baranne hin jiru. Haacaaluurraa jaalala baratta, Haacaaluurraa gootummaa baratta, Haacaaluurraa aadaa Oromoo akkamitti akka guddisuu dandeessu baratta, Haacaaluurraa ati waa mara baratta. Gabaabaadhumatti Haacaaluurraa wanta hin baranne hin jiru jechuudhuman barbaada. Tokkummaa jedhee sirba kana keessa akka Oromoon tokko ta'uu fi akka Oromoo wal hin mormine tokkummaadhaan akka diina isaa mo'u. Uummanni Oromoo qeerroon Oromoo dhiiga Haacaaluu baasuun dirqama dhalootaati, dirqama seenaati, dirqama Oromummaa. Goota keenya Haacaaluu dhabne ekiraan isaa iddoo qabbanaa haa qubatu, boolla isaa daadhiin haa guutu. Haacaaluu dhabne, Haacaaluu tasa dhabne, Haacaaluu tasa sumulbunni warkaa bute dhugaasaa Waaqayyo nun dhabsiisin, dhugaasaa Waaqayyo maatii isaan dhabsiisin, Waaqayyo dhugaa isaa hin dhabsiisin. Dhugaan ilmoo Waaqaati, dhugaan ilmoo Waaqaati. Haacaaluun ilma dhugaati, ilma dhugaadhaaf du'e. Waaqayyo dhugaa isaa maatii isaan dhabsiisin. Oromoo lammii isaa jaalatu dhugaa isaa hin dhabsiisin. Dhugaan isaa hamma guyyaa har'aatti otoo hin bahin ukkaamamtee dukkanooftee dimimmistee jirti. Waaqayyo dhugaa Haacaaluu ifattaa baasu. Waaqayyo dhugaa Haacaaluu ifattaa baasu. Bakka nan itti hir'ise Waaqayyo itti haa guutu. Gadaan quufaa gabbina galatoomaa ulfaadhaa. Ati goota maqaatii miti, ati goota haqaati. Isa saba isaaf kenne lubbuu qabu takkatti, goota roorroon sarmine sabaaf hafi karatti, seenan darbee jiraata baraa gara baraatti. Goonni du'en jedhamu goonni yoom du'ee beeka, kaayyoon isaa jiraateetiin xurree nutti akeeka. Tokkummaan nu ijaaree lubbuun isaa nu eega, hacee goota sabaa, hacee onneen sibiilaa, gadheen daguu si nyaarte kaayyoo kee ciruuf miila. Garuu kaayyoon kee citeen hafu nutuu duuban hiriira, goonni du'en jedhamu yoo du'an du'a dhiiraa, inni du'e jedhamu isa saba isaa ganee ol jedhee deemu dirreerra. Malee goonni du'u lubbuun foon isaattu boqata, warra garaaf jiraatutu fooniif lubbuun dhokata, maqaan isaa haqameetiin biyyee ta'ee jiraata. Hacee yaa leenca kiyya leencicha gaafa gamtee, leencicha gaafa galmaa seenaa jabaan nuuf dhaamte. Galma guuttee bookkiftee gungumtee sodaachiftee, Oromoo onnachiiftee diina mogolee raaftee, meetiree sagaleen kee takkaa irra hin deebi'u. Inni olaantummaa ishee cabse, inni diina naasisu, inni onnee ol tuulee saba isaa onnachiisu. Leencicha galma barkumee, mee takkaa geerrari kee hin dhume. Kan saba isaaf ta'e da'oo diinatti ta'ee golgola, saba keetiif obsitee ibsitee ufiif ciifte dukkana, boqachuun kee naa hin galu mee akkamitti amana. Gaarii gaarummaan kan kee dubbatamee hin dhumne, waadaa siif galuun fedha kaayyoon kee akkan kufne, lalisee jiraata yoomuu osoo karatti hin kufne. Hacee goota sabaa bookkisaa akka leencaa, doorsisa gadheef jecha hin jiraanni sodaachaa, nu boonsa seenan kan kee bara baraan jiraachaa. Diina mogolee ciree kirkirsee sagaleensaa, jiraachuu jibbisiisee sodaachisee gaaddidduunsaa, har'as ni sodaatama dhabamnaanis nu keessa, goonni lubbuun jiraata yoo du'ellee foon isaa. Waltajjiinsi barbaada sagaleen kan keessa,
kabaja nutti horuuf ofii kee taate aarsaa nutu kaayyoo kee fuunee dhalootatti dabarsa ofii kee osoo hin ta'in nuuf jecha taate aarsaa gootan du'e yoo jedhan anaaf hin galu waansaa hace ati hin duune seenan hojii kee faarsa. Goota gaachana sabaa mul'ata akkaadu seenaan irmi hin nyaatu jettee dubbatte atu osoo badi jedhanii seenan gootaa hin badu dhugarratti cichitee osoo lubbuun qusatin dhugaan ammas hin galle hacee koo hin mufatin. Ilma sabaaf dhalatee goota garaaf hin bulin haqni kee ba'uuf jira osoo oolee hin turin dhaloonni bakkaan ga'a osoo rafee hin bulin kaayyoon kee galma gaha osoo kararraan gorin. Hacee koo dhageenya irra sagalee kee isa dhumaa isa nuuf gumaachite sagaleedhaan gungumaa galaa ati nuuf keette hin irraanfannu tasumaa Oromoo jabaadhu kaa sagaleen hacee kanuma. Ati hin duune hin duutus gon yoom du'ee beeka dadhabbii qabsoo keetii sabni jabeessee eega seenan kee ni jiraata hin sharafamu takka yaa arjoomni isaa lakkaawamee hin dhumne gaaddifni kee nurraa mulqamnaan kan deebi'ee hin dhufne hacee kiyya ati deemnan bakka hin taanetti kufne hin qaba osoo hin jedhin waan qabdu sabaaf hiraa ofii keetii rakkattee jiraataa mana kiraa hacee koo jarjarteetiin maaliif deemte nu biraa barri jireenya keetii kan gara nama raasu nagayaan boqadhu hacee ekeraa keerra raasu galatooma. Hachalu var en artist och en far. Han har 3 vackra barn, 3 vackra jenter. En som är 5, en som är 3 och en som är cirka 1 år gammal. Nå blir de små barna hans uppvuxit utan den fantastiska faren de hade. Sangerna han skrev var om det vackra landet han bodde i och vad Oromia måtte gått igenom. Men det värsta är att vi fortsatt må gå igenom det. Hjemlandet mitt har gått igenom så mycket förfärligt och det knuser mig att höra nyheter om de nya grusomme ting som sker där hver dag. Hvorfor skal det være sånn at uskyldige land og folk skal gå gjennom så mye forferdelig for at andre skal få det som de vil? Det knuste hjertet mitt i uendelige biter av å høre de grufulle nyhetene om at Hachalu er død. De drepte han, og de drepte alle våre hjerter. Hachalu var Oromias diamant, og han vil alltid være det. Jiru biya orma ma jiren naj'u dandayu amali obsu'ala chitu mal guru. Namni biya bahe biya orma jiru mal kanani qaba. Biya sa yaadate yaadan qalbiin caba. Anaan yaa saba kiyya, anaan nyaatu yaa lammii kiyya. Sa Hachalu. Og det er mine favorittsetninger. Sangene hans er ikke bare sanger, de er lærerike sanger. Han sang om det som de fleste i Oromo-folket har gått gjennom, og han hjalp flere personer gjennom harde tider. Hvil i fred, Hachalu Hundessa. Du forlot oss for tidlig, men du vil alltid være i våre hjerter. Takk for meg. Hachaluun nama waan itti amane sammuu isaa bilisaan bilisummaa amma yeroo baay'ee uummanni gabroome bilisummaaf hojjannaa qabsoofna jenna dhugaan ilma bilisaan dhalatee bilisaan hojjetee waan danda'u dandeettii isaa umrii isaa gabaabaa keessatti bu'aa guddaa hawaasa keenya walitti gabrummaa keessa jiru kakaasee gootummaan isaa kabara baraan jiraatu Haacaaluu yaadannoo Haacaaluuf goonu adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ergaa isaa galfata isaa fi fakkaattota isaa adeemsa qabsoo keessa wareegaman yoo bakkaan ga'uuf wal qabannee akka badhinna kennaatti garaagarummaa xixiqqoon wal laaffisoo osoo hin taane akka Haacaaluu sanitti waan Oromoo qofaaf waliin dhaabanne waan Oromoo gara duraa oofu qofaaf waliin dhaabanne Haacaaluu ergaa isaa bakkaan geennaa jechuudha. Yaadannoon kun ammoo yaadannoo jalqabaati malee kadhumaatii miti. Guyyaan Haacaaluu murtaa'ee jira. Hawaasa addunyaa bakka adda addaatitti guyyaa Haacaaluu kana bara baraan yaadataa
yoo bilisummaan Oromoollee fiixaan ba'e Oromiyaalleen argamte guyyaan goota akka Haacaaluu yoomiyyuu yaadataa bara baraan jiraataa jechuudha. Kanaaf guyyaa goota akkanaa yeroo yaadannu namni du'a maaliif du'ee diinni akkana goota jennee boo'uu odoo hin taane waan inni irra cicheef san hojjennee gootota akka isaa bakka buusuun Haacaaluu ka ekeraan isaa boqattu yoo dhaamsa isaa bakka hin geenye yoo garaagarummaa xixiqqoo hawaasa keenya keessatti calaqqiftu dhiphifnee Oromummaa inni irra cichee Oromummaa isaatiif hanqisa diinni isa galaafate kana fiixaan baasuu dandeenye Oromummaa sibiilaa ijaaruu dandeenye. Akka hiree ta'e waggaa 2 dura 2018 Haacaaluun biyya kana dhufee karaa ispoonsara dhuunfaatiin biyya kana dhufee akka hawaasaatti gaaddisa hawaasaatti dhiyeessinee kabajaa odoo inni jiru kabajaa goonaaf jennee akka koree hawaasaatti haasawaa turre hiree argadhee bilbilaan waliin haasa'e. Haacaaluun gamna nama hin quunne nama wayitaatti waliin haasoftee odoo waliin hin quufne sirraa dhumu. Nama akkanaa namoota akkanaa argachuun laafaa miti. Isaan yaadachuun ammoo namni hamilee qabu namni onnee qabu goonni akka isaa dacha'an akka baay'atu ta'a. Ani wanti an jechuu barbaadu yeroon amma keessa jirru yeroo kamuu caalaa yeroo hundayyuu yeroo murteessa jenna. Garuu yeroon amma goota hedduu gabbarree kun mana hidhaa jira kun namni goonni akka isaa dhabame amma maal harkaa qaba Oromoon biyya alaa kanatti hagam walitti dhufnee bilisummaa goonni akka Haacaaluu irra darbeef hagam dubbataa jirra. Kana tokko kennaan komforti suunee akka warri biyya kanaa jedhutti guruppii wal beennu callaa waan sabaa haasa'uu dhiifnee gaaddisa Oromummaa kana jalatti waan Haacaaluun irra kufe kana fiixaan akka baafnu asumaan hiree argadhe kanaan ummata asitti argamee fi ummata guyyaa kana yaadat bakka adda addaa taa'ee dhageeffataa jiru dhaamsa dabarsaa. Haacaaluun hin duune urga gaafa lubbuun isaa harka diinaatti galaafatamteeti maqaan isaa bara baraan jiraataa jira. Yoomuu hin jiraata haga Oromoon lafarra jirutti goonni akka Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluu akkanatti of biraa dhabneetti bifa kanaan isa yaadanna jennee takkaa yaadnes hin beeknu kunis hin ta'a jennee namni Oromoon marte yaadee hin beeku. Garuu guyyaa har'aa kana gootichi keenya Oromoodhaaf waa mara kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa biraa dhabnee bifa kanaan yaadannulleen Haacaaluu Hundeessaa immoo hin duune bara baraan onnee uummata Oromoo keessa waan jiruufu ani Haacaaluu Hundeessaa hin duune hin jira. Takkaa hin du'us Haacaaluu Hundeessaa umrii amma Oromoon lafa kanarra jirutti onnee uummata Oromoo keessa laphee uummata Oromoo keessa waan jiruufu Haacaaluu Hundeessaa hin du'e jedhee yaadu. Ani Haacaaluu Hundeessaa jagna Oromooti, goota Oromooti, beekaa Oromooti, abbaa xiiqiiti, xiiqeffataadha, beekaa Oromooti. Aadaadha yoo jettu wanti Haacaaluu keessaa dhabde hin jiru. Haacaaluun uummata Oromoo biratti waa hunda jaalala beekaa, qoosaa beekaa, dallanuu beekaa, akkamitti akka dallanullee beekaa, akkamitti akka jaalala immoo namaaf kennu uummata Oromoo akkamitti jaalala kennee fi uummanni Oromoo akkasitti isaa boo argaa yeroo jirru Haacaaluu Hundeessaa hin du'e jedhee yaadu. Dhugaadha. Haacaaluun laphee hunda keenya keessaa jiraata. Jireenya Haacaaluu irraa jannummaa isaa irraa maali wanta baratu? Argitee dhaloonni nu boodaa dhufu dhaloonni amma nu boodaa dhufu Haacaaluu irraa waa hunda barachuudha danda'a. Haacaaluu silla jedheetaniin jira. Haacaaluun
uummata oromootiif waa mara waan ta'e Hacaaluurraa wanta tin baranne hin jiru. Hacaaluurraa jaalala baratta, Hacaaluurraa gootummaa baratta, Hacaaluurraa aadaa Oromoo akkamitti akka guddisuu dandeessu baratta, Hacaaluurraa ati waa mara baratta. Gabaabaadhumatti Hacaaluurraa wanta tin baranne hin jiru jechuudhuman barbaada. Baay'eedha. Hacaaluun nama aadaa irraa barachuu dandeessa, jannummaa irraa barachuu dandeessa, waa hedduu jaalallee irraa barachuu dandeessa waan jaalatu. Egaa Haayiluu ati bara dheeraadhaaf aartiidhaan gumaacha qabsoo Oromoo keessatti gootee hagana jedhamee kan dubbatamu siif jaalawwan kee bara dheeraadhaa kaastanii atu teellaatti hin deebiin asuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra gumaacha godhan artistoota keenya keessaatii nama tokkotti. Isin teellaan illee artistoota jiru, isin fuuldurallee artistoota Oromoo turaniiru. Amma artistoota si teellaa dhufanii maaliidhaan sati qabdu? Yeroo ammaa yeroo sabni keenya rakkina guddaa keessa jiru maaliidhaan sati artistii Oromootiif dabarsatu? Haayiluu. Gaaffii bareedaadha. Ani artistoota Oromootii kan na dura jiranillee kan na boodaa dhufanillee kan na waliin turanifillee waan dhaamsina ni dabarsu. Uummata keessaniif quuqamaa. Namni uummata ofiitiif hin quuqamne namummaa hin qabu. Namni uummata ofii gurguru, namni uummata ofiitiif hin taane ofii isaatiifuu hin ta'u. Namni uummata isaa miidhee diinatti dabarsee kennu guyyaa eeggata malee salphinni naannee salphinni sun itti dhufa. Kanaaf uummata keessan hin gurguratinaa, uummata keessan walumaa galatti Oromoodhaaf cichaati, bilisummaa Oromootiif, walabummaa Oromootiif qabsaawaa. Qabeenyi wanti adda addaa nama gowwoomsudha mala sanaa miti. Garuu namni warra TPLF argu waan baay'ee barachuu danda'a. Waan baay'ee uummanni keenya TPLF irraa waan baay'ee barachuu danda'a. Osoo nuti gabrummaa jala jirru yeroo lama nurratti bilisoomanii jiru. Kuni waan addunyaan argaa jirtu. Kanaaf tokkummaan uummata ofiitiif qabsaa'u argitee warri aangawa TPLF turan hundi isaanii bosonatti galanitti qabsaawanii uummata isaanii otoo gurguriin, uummata isaanii otoo ganiin, uummata isaaniitiif quuqamanii, uummata isaaniitiif lolanii deebi'anii bilisooman. Kana jechuun nutis uummanni Oromoo artistoota qofa otoo hin ta'in sabnumti Oromoo guututti uummata keenyaaf qabsaa'u, uummata keenyaaf dhiiguu, uummata keenyaaf yaaduun nu barbaachisa. Har'a bor waan hin jenne adaraa Rabbi, adaraa Waaqayyo kanan isin kadhadha. Guutuu uummata Oromoo artistoota qofa otoo hin ta'in. Guyyaan kun guyyaa jabaadha. Guyyaa waggaa tokkoffaa artistii Haacaaluu Hundeessaa ittiin yaadannu. Arra qofaa miti takka waggaa tokkoffaa qofarratti yaadannu don ta'in Haacaaluu Hundeessaa wallisaa qofaa miti, qabsaa'aadha, goota sabaati. Bara baraan yoomiyyuu ni yaadanna. Guyyaa fi daqiiqaaf sakandii keessattillee ni yaadanna. Kan yaadannee sammuu teenya keessaa xiqqollee bahee hin beeku. Kanaafuu guyyaa kana irra caalatti immoo efa nu biraa boqatee addunyaa tanarraa deeme waggaa tokkoffaa isaati. Kanaafuu Oromoon akkuma addunyaa irra jirtu guututti guyyaa kana yaadatte, nutis akka Norweeyitti hawaasni Norwee jiru guyyaa yaadannoo isaa kana sagantaa adda addaa qopheessinee asitti dhufnee jirra. Gadda guddaa nu dhagahamaa obboleessa keenya nu biraa deemuu isaatiif, diinni nu biraa nyaachuu isaatiif gadda guddaa nutti dhagahamaa. Arras taanan borus taanan gadda nutti dhagame kana gaddinee usuu qofa osoo hin tahin dhiiga isaa dhiigan deeffannaa. Dhiigni Haacaaluudha dhiigan deeffannaa. Kanaafuu qabsoo inni kalee kufeefsan gaddinee gadda qofa osoo hin tahin gadda san gammachuutti jirjiruudhaaf qabsoonnee dhiiga isaa deebisuu qabnaa injaan akka boorsitutti. Yeroo rakkisaa kana keessatti dhugaa keetii wallaahi wannin dabarsuuf keessattuu bakka haadhaa bu'ee wannin dabarsuu fedhu haadha manaa Haacaaluu Hundeessaa akka bakka kiyyaa bakka ishiif kaayee hogguun laaluu haalli ishiin keessa jirtu haala ulfaataadha. Abbaa manaa daa'ima sadii irratti dhiisee abbaa manaa firaa dhabuun hedduu ulfaataa.
sanuu haalan taaniin gadda akkanaa kana itti galuun hedduu akka kiyyatti hedduu natti dhagahama hedduu tokko jabduudha ishiin dubartii jabduudha kanaafuu ammallee akka dubartiitti illee si wajji jirra jajjabaadhu gaddi kun akka mana haadha Haacaaluu qofatti galee ishiin gaddite son ta'in akka dubartittis wanni gaddi nutti gale ibsachuu barbaannu dubartoonni Oromoodha bikka jiran hundarraa addunyaa tanarraa haadha ijoollee Haacaaluu jabeessuu qabna hamilee ta'uu qabna abshiir obboleettii teenya si wajji jirra gaddi kun gadda keenya cufa odoo gadda Oromoo hundaati keessattuu dubartoonni warri haadha tahee beeku dubartiin haadha dubartiin hayyuu dubartiin gartee haadha gootati haadha hayyuuti haadha beekati haadha sheekati haadha qeessiti kanaafuu dubartiin haadha waa hundaa waan taateef jabaadhu jabduudhaati dubartii jabduu jajjabaadhu si wajji jirraan jaan ishii hedduun jabeessuu fedhaa akkuma nan jajjabeef dubartoonni hundi akkanaaf jajjabeessitan isiniif dhaama gama kiyyaan. Guddaa galatoomee artiist Bohaarsituu illee guddaan si galateeffatu. Kanatti waan takka waan galatoomeetillee waan irratti dabalachuu fedhu Haacaaluu Hundeessaa hinduunee arras taanan foonii nu biraa godaane malee goonni gartee karaa xurree dhiigan inni taraaressan galmaan haga geenyutti ni qabsoonnaa itti fufnaa goota dhiiga isaatiin goota gartee dhiiga isaatiin bilisummaa tana magarsuuf lubbuu isaa hitimee nuti immoo bilisummaa inni itti hitimamee ittiin wareegame kana galmaan geenyaa jilbiifanu rakkina yerootiif warri rakkina yeroo kana laalee diina wajji dhaabbatanii achi obboleessa keenyallee nyaachisan gaafni seenan isin gaafattu nu dhufa kana seenaaf dhiifnaa injifannoon ta ilmaan Oromoo ballooti jajjabaadhaan jaa rakkina yerootiif hin jilbiifannu tasumallee hin jilbiifannu ni milkoonnaa Oromoo tokko taha Haacaaluu waan nutti dhaabbate tokkummaa jee haa tokkoomnuun jaa injifannoon ta uummata Oromoo ballaati. Wanni namatti dhagahamu waan hedduudha waa'ee Haacaaluu yoo kaaftu waan hedduutu namatti dhagahama gadda guddaatu nutti dhagahama gaddi kun kan gaddinuuf isa dhabuu keenyaan gaddina ammoo Haacaaluun ilma sabaati ilma ummataati ilma Oromoo hundaaf dhalate ilma qabsoo Oromootiif dhalate ilma dhugaa Oromootiif dhalate nama kana dhabuun akka Oromootti baay'ee nu miidha baay'ee tokko nu miidha jechuudha diinonni keenya immoo agartee nama kana nama jabaa kana nama Oromoon hin qabdi ija Oromooti qaroo Oromooti jedhan kana nu keessa ajjeesuun isaanii waan Oromoo injifatan itti fakkaate waan dhugaa Oromoo awwaalan itti fakkaate waan Oromoo rifachiisanii manatti galchan itti fakkaate duuti Haacaaluu kumaatama goota kumaatama horee jira ammallee horaa jira bosonni Oromiyaa erga Haacaaluun du'e qeerroo Oromootiin guutee jira gartee kuni waan Oromootti abdii horu akka jaalalaa fi gocha Haacaaluu irratti hojjetameef uummanni Oromoo bariituu sani silaa kan mootummaa kan ofirraa darbee of bilisoomsa jedhee yaadaa ture akkasin taane wanni kun immoo ka ta'uu dhabeefis ajjeechaan Haacaaluu ilmaanuma Oromoo kanuma aangoorra jiraniin waan ta'eef agartee ajjeechaa isaa kana dhoksuuf miidiyaa fi humna qabaniin namoota 100 lakkaa'aman ajjeesanii hooggantoota Oromoo hidhaatti guuruudhaan gadi qabuu danda'anii jiran haamanatti galchan malee onnee Oromoo keessaa Haacaaluullee baasuu hin danda'anii kaayoo isaallee baasuu hin danda'an ummanni Oromoo Haacaaluun du'ee jira yoo jettee Oromoo biratti Haacaaluun hin duune maaliif gootni hin du'u jagni hin du'u Haacaaluun kan du'u yoominni gaafa Oromoon seenaa isaa dhugaa inni irratti du'e dhiiga isaa baasuu dadhabe kaayoo Haacaaluun irratti qabsaa'ee fi xaangahuu dadhabe qeerroon Oromoo gaafa sani Haacaaluun du'e ka jedhu Haacaaluun garuu ammaaf namas du'ee miti borulleen bara baraan uummata Oromoo keessa jiraata gootummaa isaatiin jaalala inni Oromoof qabu Haacaaluun akkuma duratti sitti tokkummaadha Haacaaluun jaalala Haacaaluun agartee Oromoodha aadaa Oromooti seenaa Oromooti
Hacaaluun dhugaa Oromooti. Ilma Oromoo hundaati. Nama tokkooti miti. Hundasaa boonsaa qofaa miti beektee kan haadha Oromoo maraati. Hacaaluun dhabamuudhaan, hacaaluun wareegamuudhaan har'a biyyoota Arabaati, biyya Awurooppaa kanatti, biyya Ameerikaa kanatti namni maraati. Tokko lamaa miti ka'aniyyuu beekuu jechuudha. Ijoollee xixiqqoon hacaaluu waltajjii irratti argite haga ammaa bootti jechuudha. Kana hunda rabbiin ni lakkaa'a. Dhiigni isaa lafatti nafuun siin jedha. Itti aansuudhaan uummata Oromootiif wanni dhaamu keessattuu qeerroo Oromootiif warri umrii hacaaluutiin jiran warri hacaaluun qare ijoollummaa isaa irraa kaasee warri hacaaluun qare wanni isaan godhuu isaan irra jiru lolanii qawwee fudhatanii bosona galanii lolanii Oromiyaa bilisoomsuudhaan gumaa hacaaluu baasuutti isaan irra jira. Fagoo miti waraanni bilisummaa Oromoo har'a kiiloomeetirii 60 fi 50 irratti Finfinnee irraa socho'aa jira. Itti makamanii akkuma warri dachaa lama diina ofirraa ari'e ollaa kenna ka torban kana diina ofirraa ari'e lammaffaa marsaa lammaffaa diina ofirraa ari'e gabroonfataa ofirraa ari'e warra isaan gabroonsuu deemu. TPLF dhugaadha diina Oromooti. Nu fixaa baate nu ajjeesaa baate kuni dhugaadha. Amma garuu yoo laalle diina keellee ta'u haga feetellee jibbitu dhugaa namaa dhoksuu jira inuma hin jirre dhugaa dhoksuu hin dandeettu jechuudha. TPLF diina wayita jennu OPDO'n amma aangoorra jirtutin illee isaanumatti isaan dhalchee kan nu fixaa bahee warra amma aangoorra jiru kanayyu ergamtuu warra amma isaan ari'e kana ta'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo diina keenya qulqulleessinee beekna eenyu akka ta'e. TPLF gubbaarra taa'ee balbala Oromoo hundayyuu rukutanii kan nu fixaa bahan OPDO warra aangoorra jiran kanneen jechuudha. Har'a ergamtuu ka turan har'a abbaa aangoo gurguddaa jeneraalota koronereetota ta'anii warra Oromiyaa keessa jiranii jechuudha. Isaan kana du'a hacaaluulee jaruma kanatti itti gaafatama. Har'a Oromiyaa guutuu keessatti Oromoo kan gooleessaa jiru TPLF miti. Wallaggatti kan haadha fuulduratti dhaabee guyyaa adiidhaan rashanee reeffa ilma isiitiif haadha bootte maa bootte jedhanii dhaananii hidhaatti galchan obboleewwan hidhaatti galchan Oromiyaa keessatti raawwate. TPLF miti kun kan raawwatame. Dubri Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti kan gudeedamtu Wallaggatti, Gujiitti, Baaletti, Wallotti kan dhumaa jiru TPLF miti kan fixaa jiru. Mootummaa amma aangoorra jiru OPDO kaleessaa OPDO har'aa kana PP har'aa kana jechuudha. Har'a ulfi ji'a 9 kan ajjeefamtu daa'ima isii wajjin Oromiyaa keessatti kan du'aa jirtu TPLF miti. Mootummaa kanaan hidhamaan Oromoo mana hidhaa keessaa bahee ajjeefamee waraabessi akka nyaatu kan godhame mootummaa kanaan TPLF miti. Mootummaa leellistuu nafxanyaa Amaaraatti kanaanii jechuudha. Uummanni Oromoo kana hubachuutti sarara jira. Nuti diina keenya OPDO'n nutti himtu. Diina keenya sirriitti beekna. Waan TPLF hoggaa haasofnu harki TPLF Oromoo ittiin mure OPDO'dha. Harki TPLF Oromoo ittiin qale harki sun harki mirgaa sun harki bitaa sun OPDO irra jira. Ajaja fudhatanii Oromiyaa guutuu keessatti ka obboleewwan keenya ajjeesan. Nu mataa keenya nu hidhanii toorchi gachaa baan anuu nama sani aniyyuu isaan keessaa jechuudha. Siigalee Tigree miti kan hidhee nagarafaa ture. TPLF diina Oromooti. Oromoo irratti badii kana hin jenne gootee jirti. Kan goote garuu harka OPDO ammaa jiru kanaan. Kanaaf Oromoon OPDO ammaan tana dhiiga Oromootiin waggaa 27 wayyaanee waliin nu fixaa baate amma immoo deebitee hayyuu keenya qaroo keenya hidhaatti galchitee hooggantoota keenya hidhaatti galchitee nama qulqulluu fakkeessitu bara eeggata malee uummanni Oromoo akka gaadaa fi sanitti bakka isaan jiran guyyaan inni karaa irratti isaan harkisu faagoonatti fakkaatu. Kun immoo akka ta'uu danda'u uummanni Oromoo qawweedhaan qawween cabne qawwee malee hin bilisoomu. Gumaan Hacaaluu qawwee malee hin deemu. Gumaan ilmaan Oromoo Wallaggatti, Baaletti, Harargeetti dhumaa jiran ka deebi'uu danda'u gumaan barattoota Oromoo ka deebi'uu danda'u qawwee qofaa. Gatii qawwee hidhataniif Tigreen har'a ofirraa ariite. Gatii qawwee hidhatteef dargaggeessi Amaaraa akka fedhetti Tigraayin dhaqee gadoo isaa bahe jechuudha. Uummanni Oromoo uummata gadoo bahuu yookaan immoo ijaa namarratti bahuu cubbuu sodaatu tokko uummanni Oromoo haqa isaa garuu falmachuuti isarra jira. Nama isa ajjeese seeratti dhiyeeffachuuti isarra jira. Kana gochuu danda'u yoo humna godhate. Gumaan Hacaaluu kan bahuu danda'u yoo humna godhanne. Humni sun immoo qawwee. Qawwee malee falli biraan jiru. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo addunyaatti irra haasayaa jira. Addunyaatti irra haasaya. Oromiyaan magaalaa gurguddoo kutaa keessa jirtu malee baadiyyaan isaan harkan jiru.
Oromiyaan amma yoo laalti. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Dhugaan kun kan dhokatee uummata Oromoo burjaajesse uummanni Oromoo gatii miidiyaa hin qabneef. Warri OPDO'n horii baaftee fi halkanii guyyaa miidiyaa adda addaa irratti iyyanii kijiban akkuma amma lola Tigraay keessatti ta'e kijiban kana dhugaan tokko isaan bira hin jiru. Dhugaan uummata Oromoo bira jira. Uummanni Oromoo jabaatee loluuti isarra jira. Qeerroon Oromoo waraana maqaa Hacaaluutiin ijaaratee gadi bahee loluuti isarra jira. Wabootti makamee maqaa isaa ol kaasee cirraa isaa ijaaree loluuti isarra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo balbala nama hundaa bira gahee jira Oromiyaa keessatti. Qawwee malee, waboo malee wanni nama baasu hin jiru. Karaa marroo qabate malee, karaa jillichi qabate malee, karaa jaalsanyiin qabatan malee Oromiyaa ammatti wanni baasu hin jiru. Oromoon jagna. Jagna wayyaanee illee caalu, jagna Amaara illee caalu Oromoon jagnummaadhaan. Maali yoo jette warri amma dhaqee achitti loles Oromoodha. Warri Itoophiyaa sana waggaa 50 waggaa 100 xalaata nutti dhufe jedhan diina nutti dhufan hundaa irraa lole Oromoodha. Jagnummaa qaba Oromoon. Jagnummaa isa ofiif hin oolchine. Dhaloonni kun immoo alagaaf du'uu qabu. Har'a akka arginutti waraanni Oromoo Tigraay dhaqe akka jiruun harka kennaa jira achitti. Maaliif hinduu jedhee eessaa fide dhaamsa kenna dhagahee hinduu hin jenneen du'uun irra hin jiru waraanni ilmi Oromoo. Inni qawwee baate sun waraana bilisummaa Oromootitti makamee diina kan ofirraa ari'uutti sarra jira jedha. Asumarrattan gabaabsaa injifannoon uummata Oromootii fi Rabbiin dhiiga Hacaaluu nu haa barbaadu. Uummanni Oromoo qeerroon Oromoo dhiiga Hacaaluu baasuun dirqama dhalootaati, dirqama seenaati, dirqama Oromummaati. Ifni bilisummaa laliseetii mayree laliseetii tolee mul'atee daraaree. Ifni bilisummaa laliseetii mayree laliseetii tolee mul'atee daraaree. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Bilisummaaf kufe mirga isaa agarsiise. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Bilisummaaf kufe walabummaaf kufe mirga isaa agarsiise. Gootawwan Oromoo kakkalee mooqiltuu kakka Hacaaluudhaa hedduu himeenfituu. Ifni bilisummaa laliseetii mayree laliseetii tolee mul'atee daraaree. Ifni bilisummaa laliseetii mayree laliseetii tolee mul'atee daraaree. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kan seenaa Oromoo ibsee mul'ise. Bilisummaaf kufe mirga isaa agarsiise. Bilisummaaf kufe mirga isaa agarsiise. Galatooma goonni yeroo takkallee kufee hin kufu seenaan isaa bara baraan ni jira. Hedduu jajjabaadhaa. Oromoon tokkoomuu qabna. Oromoon tokko tahuu qabna. Oromoon bara baraan ka wareegameef ka hidhameef yeroo hunda gadduma fi kanaan booyaa hin oollu. Tokkoomuu nu barbaachisa. Tokkoomuu qabdan Oromoo. Yoo hin tokkoomne karri tokkolleen ulaan takkalleen tanuu baaftu hin jirtu. Arras taanan borus taanan namni tokkoomee humna xiqqoo maqaa hondoonnes ni beektan humna xiqqoo hujiin isaa guddoo sadarkaa guddoo irra geessi arra ni beektan. Ollaan keenya maalii jira? Nuti garuu heddummina faayidaa hin qabne jechuudha. Heddummina kanaatu waliigaltee nu harka taate Oromoon tokkoomuu qabdi. Keessattuu yeroo arraa tanaa karaan tokkichaa nuti qabnu wanni nuti qabnu waraana bilisummaa Oromoo qofa. Maaliif? Waraanni kun waraana bilisummaa Oromooti. Ani bakka hin deemutti illee kanumaan dhaammaddaa. Wanni kun dirqama Oromummaati. Namu barabaraan sharaa dhaabnee ganda kaanii sharaa dhaabnee bahuudhaa miti. Kana keessaa bahuudhaaf if qopheessuu qabna. Namu mataa ifirra muree murteessu. Qabsoo tana waraana bilisummaa Oromoo kagartee gaaraa nuuf jecha kufee kuffisaa jiru. Kagartee diina hokkee qabee finfinnee gala jiru san masaraa mootummaa keessa galchuu nutiitu danda'uu qaba san. Isaan haga tattaaffii hanga danda'an godhaa jiran nuti
galaa guduunfuuf qabnaa kun nam takkallee warra hodaadnu qabnu ummanni Oromoo harka wal qabatee tokko tahee bilisummaa barbaadu tana galmaan gahuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo waraanni kun bilisummaa Oromooti ka ummata Oromooti waraana keessan cinaa dhaabbaddaa arras borus taanan seenan isin gaafatti walirratti ilaaluu hin barbaachisu ollaa keenya humna xiqqoo hojiin isaa guddoo irraa haa barannuun isiniin jaa galatooma ulfaadhaa waan keessi xiyyoojna jiru asitti ol na baase ulfaadhaan isiniin jaa galatooma.